Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani nagaa kootii Fedhasaa Taaddasaadha. Har'a immoo iskaamii haaraa tokko isinii saaxiluu dhufee akkuma beekamu dhaabbattoonni kottaa onlaayinii hojjetachuu dandeessu birrii invest gootu jedhan Itoophiyaa keessaa dhibbootaan lakkaa'amu. Guyyaa guyyaadhaan uummata keenya nyaachaa oolu jechaadha. Kuni yoo xiqqaatee waggaa 5 oliif uummata keenya irra waan turedha. Jalqaba irratti kan akka Fiyaasfaa beektoo, kan akka Infinitii jedhamfaa beektoo, warri kun ETK warri jedhamtu fa'aa dhuftee, MNG kan jedhamtu fa'aa dhuftee lakkoofsa baay'ee qabu uummata keenya saamanii deemanii jechuudha. Warri kun maqaa jijjiirratanii gara pilaatfoormii fakkaatanii of jijjiiranii dhufuurra jiranii. Fakkeenyaa fi dhaabbata addunyaa kana keessatti beekamaa ta'e maqaa dhahatanii loogoo isaa fudhatanii kallattumaan koppii taasisaniitu dhufu jechuudha. Isa booda uummanni keenya Google godhee gaafa ilaalu intarneetiirra kan jiru dhaabbata isa dhugaa sana. Baranni dhaabbatee maal akka inni hojjetu hundi isaa achirratti tarreeffamee jira. Jarris kanuma maqaa dhahatanii deemu waan ta'eef uummanni keenya dhugaadha jedhee duukaa yaa'a jechuudha. Akka kanatti nama baay'eetu guyyaa guyyaadhaan birrii miliyoonaan lakkaa'amu nyaatama. Kan mana isaa gurguree waan qabu achitti dhangalaasee harka duwwaa galu jira. Kan baajaajii gurguree booddee waan ittiin ijoollee jiraachisu dhabee of ajjeese illee namni jira. Gowwoomsa adda addaatu uummata keenya irra gahaa jira. Kanaaf waan kanarraa uummanni hubannaa argachuu qaba jedhee waan yaaduuf dhaabbattoota kanneen keessaa tokko saaxiluu dhufee jechuudha. Waggaa 21f dhaabbata hojiirra turedha isiniin jedhu. Hayyee jettee yerooti maqaa fuutee Googilii irra keessu Googilii keessaa wanti ba'u dhaabbata isa dhugaati. Biyya Ameerikaa keessatti kan hundeeffame dhaabbata daldalaa jabaa maqaa dhahataniiti kan isaan seenan jechuudha. Qarshii invest godhii siin jedhu qarshiin sun qarshii xiqqaa fakkaata gaafati jalqabdu. Qarshii xiqqaa fakkaata qarshii gara guddaatti bifa ittiin kallattiidhaan waan ati boorsaadhaa qabdu waan ati dabtariirraa qabdu hunda sassaamantu jira jechuudha. Maal jedha dhaabbanni kuni 72 and Sunny jedha. It is a creative advertising agency founded in 2004 jedha. 2004 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti dhaabbata advertisementiidha. Kan inni ittiin beekamu market campaignidha. Hojiinsaa jechuudha. Google irratti Samsungii, Adidasii, activation adda addaa hojii daldalaa akkasii irratti hundaa'eeti onlaayinii biyya Ameerikaa keessatti kan inni hojjetu jechuudha. Biraandii biildingii ta'ee fakkeenyaaf dijiitaal kaampeenii koomershaal kireetiiv istiraateejii baaseeti kan inni hojjetu dhaabbanni kun biyya Ameerikaa keessa jira. Dhaabbata kana maqaa dhahatanii jechuudha warra amma biyya kana keessa dhufan jechuudha. Bakki dhaabbate kun jiru Los Angeles, Amsterdam, New York iddoo akkana jira jechuudha. Amsterdam, Los Angeles, New York kana maqaa dhahatteeti jirre warri kunis kan nuyi biiroo qabnu biyyoota kana keessa jedhaniiti maqaa kan dhahatan. Dhaabbanni inni dhugaan garuu isa kana miti jechuudha. Dhaabbanni inni dhugaan suni Adidasii gurguraa order godhattaa inni immoo deliveransii qabaa manaan sii ga'a jechuudha. Waan ati barbaaddu sana. Los Angeles, Amsterdam keessa akkasuma New York keessatti hojjeta jechuudha dhaabbatichi. Egaa creativitiin isaanii dhimma digital marketingii keessatti akkamiin namni tokko manuma isaa taa'ee meeshaa argachuu danda'a waan jedhu yerootti order godhattu immoo dhugaadhaan si biraan ga'u. Kanaafi jarri kuni
dhaabbata dhugaadhaa jechuudha. Kan isaan hundeeffaman bara 2004 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuun hara waggaa 21. Dhaabbanni isheen amma isiniin jedhu dhaabbata kana koppii godhattee dhuftee jechuudha. Itoophiyaa keessatti hojjechaa jirti. Birrii mana investi godhii jetti mee qarshii isheen investii isin gaafattuun isinitti agarsiisa. VIP waanii 3,300 bitatta. Guyyaatti viidiyoo 5 ilaannaa. Viidiyoo tokkotti birrii 22 argatta. Akka kanaan birrii 110 guyyaatti argatta siin jedhu. Inni biraan VIP 2dha. VIP 2 immoo 9,600 viidiyoo 10tu sii kennama. Guyyaatti birrii 310 argatta siin jedhu. Inni biraan VIP 3dha 27 yoo namoota 15 of jalaa qabaatte miindaatu sii kaffalama siin jedhu. Miindaatu sii kaffalama jedhu nama 15 afeeruu qabda. Namni 15 VIP 3 bitachuu qabaa jechuudha si wajjin. Akka jechuun birrii 27,700 namni 15 bitata. Siif immoo 6 miindaa sii kaffallaa siin jedhu. 27,000 guyyaatti birrii 945 sii laannaa siin jedhu. Akka kanaan egaa amma miliyoona 9,800 itti deema. Miliyoona 9,800 amma ga'utti deema jechuudha. Miliyoona 9,800 yeroo geessu guyyaatti qarshii 850 guyyaatti kan isaan sii kennan jechuudha. Kun hundi saaksiidha jechuudha. Sobadha. Maaliif fakkaachuu danda'a? Birrii kana hammam baafachuu dandeessaa waan jedhullee daangeessaniiru. Akka kanaan isaan tooftaa wayii qopheeffataniiti kan isaan jiranii. Tooftaa isaan qopheeffatanii jiran guyyoota murtaa'ee fi akkati qarshii walitti qabdu godhu. Namoota adda addaa fiddee akkati galchituuf godhu. Taargetiin akkaawuntii isaanii miliyoona amma barbaadan. Fakkeenyaaf doolaara miliyoona 100 addunyaarraa walitti qabna jedhanii kaa'aniiru yoo ta'e yookaan Itoophiyaa keessaa doolaara miliyoona 50 walitti qabna jedhanii kaa'aniiru yoo ta'e gaafa doolaarri kun miliyoonni 50 sun dabtara isaanii irra ga'u akkaawuntiin isaanii cufatanii badu jechaadha. Egaa uummanni keenya wal goomsaa oola. Uummanni keenya wal goomsaa oola kanarratti fakkeenyaaf ayyama kan baasan jiru hojii kana hojjechuudhaaf haa beekanii haa wal dhaalanii waan an beekuun qabu ayyama baasanii ayyama isaanii biiroo banatanii fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Aqaaqii irraa ayyama baafatee namni hojjetu tokko nama Tsaggaayee jedhamudha. Namni kuni ayyamatti baasee birrii miliyoonaan lakkaa'amuun galchaa jedheeti uummatatti naqaa jira jechuudha. Addaraasha fudhatu hoteela wayii keessa dhaqanii bakka bashannanaa wayii qopheessanii bunaaf shaayee jedhu dhaabbatichi ani siifan kaffalaa waan ati ittiin guyyaatti nama feertu jedheetu namoota gubbaarra jiran kanaa birrii kennaa isaan nama walitti qabaniitu soba sana itti afuufaa oolu jechaadha. Soba sana yeroo isaan itti afuufan namni dhuguma se'ee itti yaa'ee birricha kaffalaa oolaa akka itti uummanni nyaatamaa oolaa. Akka kanaan guyyaa guyyaadhaan kunoo namoonni hoteelatti wal ga'anii waa'ee kanaaf aarsaa oolu jechaadha. Wanti isin asitti hubachuu qabdan 72 Indasaanii jedhamtu kun maal miti dhaabbata isa oriijinaala miti. Dhaabbanni inni oriijinaalli biyya Ameerikaa keessatti hundaa'eetu maal hojjechaa jiran isiniin jedhe. Biyya Ameerikaa keessatti hundaa'ee maal hojjechaa jiran isiniin jedhe Adidaasii gurguraa. Saamsingii kana gurguraa. Saamsingii moobaayilii, saamsingii laaptooppii warra kana gurguraa. Namoota baay'eetu itti fayyadamaa jira jechuudha. Isa sana maqaa dhahatee Itoophiyaa irratti warra hojjetaa jirtu kun hattootuma Itoophiyaa keessa jirtu akka taate akkasiin bartaniin barbaada. Akkamitti argite yoonaan jettanii icciitii isaanii kan argachuu kan danda'e kassareeni jechuudha. Qarshii 3,300 qabsiiseenii tokkoffaa namni qarshii 3,300 kaffalee hojjetu guyyaatti viidiyoo 5tu dhufaa fi viidiyoo 5 dhufuu fi qofa immoo osoo hin taane nama 5tti amma nama 10 afeeruu danda'utu itti jira jedha birrii sana baafachuudhaaf.
Ani immoo namni affeeramee akka nyaatamu hin barbaadu waan ta'eef tootaalii birrii 3,300 kana maal ta'eera jechuudhaanii nyaatameera. Garuu icciitii sana baasuufi jechuudha kanan dhufe. Tokkoffaa nama itti affeeree namni akka inni dhufee nyaatamu hin barbaadu. Lammaffaa immoo ofii kootiillee birrii dabalee VIP 2 sana bituu hin barbaadu. Guyyaa guyyaadhaan iventii qopheessaa jiru amma. Iventii qopheessaa jiru inni birrii 3,300 bitee akka inni 9,900 deebisee bitu gochaa jiru. Inni 100,100 bitee akka inni 300 bitu gochaa jiru. Hamma miliyoona 9 jechuudha kan inni deemu. Keettuu uummati kun egaa amma inni miliyoona 9 kaffale kun mana isaa gurguree konkolaataa isaa gurgureetti taa'ee nyaata akka inni yaadutti. Kanaaf yeroo dhiyootti guyyaa baay'ee hin turu namoonni baay'een of ajjeesuuf akka deeman shakkii tokko hin qabu. Keessumaa namni miliyoona 9 kaffalee miliyoona 9 kana irratti dabalee nyaatamuuf deemu kun ammam lubbuudhaan jiraachuu danda'a kan jedhu baay'ee nama yaaddessaa jechuudha. Kanaaf yaa uummata koo of eeggadhaa. Wanti taa'anii nyaatan humti hin jiru. Wanti taa'anii ammaaran humti hin jiru. Utuun hojjetee wanti sii dhufu hin jiru. Kanaaf anamma icciitii isaanii argadhee isinii saaxilee jira. Akkamitti akka isaan uummata gowwoomsaa jiran isinitti agarsiisee jira. Kanaaf of eeggannoo akka gootan dhaamsa koo isinii ka'a. 72 saanii iskaamii jetturraa of eeggadhaa. Horaa bulaa.